Mali qaba. Musteen. Baay'ee na jirti Maal jettee qashtu? Simboon baay'ee na jibbitee jirti asiin kaa jalaan deema. No. Kali ko si jala da dugawa kayo. Oh my god. Kami si jibba. Minam sabona jibba. Ha? Muraddu rifeensa kiyya si dabbare duriyya sitti fakkaatee jiru rifeensa guddifannaa. Kun ikkoo bar sabona mala. Muratiin ishee. Nami muraddu sin jedha iyyuu diina keedha. Amma akkaawuntii kee fidiiti ati akkam goota beektaa mucaa mataa firiizii obsi garaa koo kan jettu kana fuudhuu godhadhu karaa keessaa akkam jettaan beektaa jirtaa fungee jettee barreessitaaf kanaa booddee Fungeedhaayi? Akkasi gafoo qirroof kaa'uun. Kana oolee maarra. Insaaf diintalli bareedduu wayiitti qaati. Ara kana koolee. Naman taane Maalaati. Ati iyyuu naqaata cheekii goota maalan sitti maamiti. Foloo qofan jedhanii waan cheekii keessatti fagoodha. Jechuun fungee ta'uu keessuu yoo naqaata cheekii godha bara akkaawuntiin magannii kanaan inni. Gowwaa wayisee tasabboonaa dabarra. Okay, warroonni jala kana teessanii warra gastii gubbaa jiranitti foloo ergadhaa maal jettanii teessanii. Nama gastii ergatu la sabboonaa amma ganniin deebitutti ol galchi gastii haa guutanii sheer koppi linkii haa godhanii amma shin dhuftutti dhibba haa galchanii booddee gara hojii keessanii deebitanii nuti illee sin jalaa gabboona. Maalitti buunaniif sin buuna manni kun cufamu tasuma teenya. Mana gannii jirra isatti buuna. An buunu nuti. Bootaan teessoon ja'anii jira teessoo sana jahan jalatti haa jijjiiramanii nuti asuma irra keenya. Keefi jedha. Nama 200 jira dhugaa rabbii maal rakkoo qabamotu sargi keenya yoo asirratti godhanne kun nama baay'eetu nu gaalaa jira. Katasaasoo. Mana haadha keenya mana gannii sanaayyuu mana gannii shaa jirra bar. Wallahi. Ganniin baay'ee fooloon irraa qabdu bilbila isa guddaa akkaawuntii isa guddaadhaan fooloon irraa qabdi inni immoo gubatee hafe oo. Maaliif ana fooloon angoone garuu si? Aara sirriitti si taasifadha. Kanaaf immoo yaaddaa akkaawuntii kee qofa fidi. Laal ganniin qinni jechaa jirti mana keessa. Waan qorraa fuudhuu dhugi. Waan si macheessu immoo dhugiin ganni maal jechuudha? Rabbi dhugna bishaan fidadhee fiigna. Xaarmasheen as godhe xaarmashaa keetti gatanii deeman. Biddeen baay'inti ni nyaadhe waxii diimaa. Baganaaf nyaadhe. Danda'amaa jedha. Maa beelin deemu? Kun gubate ishee simboo amboo inni guddaan na jalaa gubate naa deemsasi. Ganni ati hin beektu malee simboon kun baay'ee si jaalatti ishee jabeeffadhu. Namni ganniin jaallanne jira. Namni na jibbu dura na seexana malee. Nun beektu kaashiin ishiin nun beektu mee kanaafan itti maan jira ishiin nun beektu kanti lafuma dhalattuudhuma keenya iyyuu beektu amma ishiin nuti yaaduma ishii jaalannee ishii wayyaani jiraamni ishii faarsina malee ishiin nu bakkuma nani uumamuudhuma koo iyyuu beektu amma fakkeenya gidduma gastii ergadhee seen gidduma. Lakkan Oromoo hundayyuu nan beeka usta. Nagarchi sun fungee koo nagarchi maaloo maala jedheen gade. Ganni haadha firaa. Oromoon lubbuudha hundi hiitu lubbuudha Oromoon lubbuu. Koppiliin keessa meeqa? Ganni kanaafi tigisti jechuudha. Dhugaa waaqayyo konfidensiidhuma isaanii kanatu onnee kiyya na booji'a waa qabnu. Waan isaan bira waan ishee biraa ton taane
yeroo baay'ee nan isaan hordofa garuu bakka confidence qaban yoo baanii dubbatan akka bar maal kootu das jedhame kan kosa nama dhibba namarratti sodaata akka malee ankeemo dhuguma ganni koo dhugaa dubbatuuf taanaani bakka gaarittis bakka rakkinaa bakka gammachuutti bakka hundatti confidence kee baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja itti fufi duubatti sin deebisin waanumti kamiyyuu talo amma seestaayitti kennuudhaan waa seestaayitti kennuudhaan waa xalabachuu dhufte ani kanan jiru koyeti barani jaalallu mashii malee ani koyetiin jira bakkuma nani deemu deemti ganni bakkuma nani manuma nani lixelitti dhufte anu waaqixxaattee teessii kanarra bade Jaalatti bar. Simboon nama hunda jaalatti bar dhugaa simboo koo. Dhugaa rabbi dubbatuuf taanaanii rabbiin gaditti nama kamiyyuu nan jaaladha nan kabaja. Ana jaalammoo rabbi isaanaa jaallatu uummata maraayyuu. Amin lubbuuti amin. Oromoo hundayyuu waa'inaa jaallatu. Oromooti jiraata. Koppilinki kuma tokko naa galcha koppilinki keessan kanaa in bajaarra jira maali Oromoo kuma tokko naa galcha. Ishee obsi garaa koo qofatu hojjechaa jira wallaahi qofaa koo erga dhufe gadi baanteen. Koppilinki mee koppilinki. Obsi garaa koo anillee koppilinki godhaara eega dhufe taaptaabiyyuun godhani koppilinki qofa godhaara. Jaaladhani taaptaabii ani koppilinkiin jaaladha baay'ee. Ganne. Nubu. Oko. Galbiiti yakkimina gaafeedha. Fayyaa nubuuti yakkam jirtaa buchuuti yaa. Jirtaa naa jiraatu. Atillee naa jiraadhu garbitti. Amaddin maal taateet immoo. Asumaan fooloo na taasisamee akkaawuntiin koo na jalaa gubatee yaa Oromoo akkaawuntiin na jalaa gubatee akkaawuntii guddaan fooloo naaf taasisaa mana koo naaf guddisaa please sin jaalladhaa sin kabajaa. Lubbiyyee maal jettee dubbadhu mee afaan Arabiffaatiin barreeffatteertu tun. Ganni qoonjoo. Wayyee bud. Jirtaa bareedduu teenya. Akkami kennaa aarsee fayyaa keetii baga nagaan dhufte manni mana keeti. Jirra baga jiraattan isinis hundi keessanuyyuu nagaadha. Nagaa keenya galata rabbii. Baga Amaddin jiraattan. gastee erga dhiseen. Amaddin kottu waan sitti Amaddin. Araganii nagalchii. Ishiin sin argaan jirtu hojiirra jirti. Engineering tools and best practices that people are already Amaddin maaf callettee teessaa dhugaa rabbii zeeroodhaan yeroon taa'u sitti tola. Amaddin. Waanuma kee qofa yaada jijjiirra garaa na murteetu. Akkam gootu beektu warroonni jala kana jirtan jechuudha. Dursitanii ganni kanatti fooloo ergadhaa namni fooloo irraan qabaanne akka hin jiraanne ittaan saati simboo kan akkaawuntii ishee jalaa gubate itti ergadhaa. Anammoo yoo feetan natti ergadhaa yoo feetan dhiisaa kan koo rakkoon qabu. Ani baay'een cannaqamu fooloodha. Dhageessanii isaa booddee waan ajajachuu barbaaddan immoo ajajadhaa. Obsi garaa koo si maal si godha fooloon kana caalaanchi. Amma ana fooloo naafaa taasisanii uummanni qaalii uummanni jaalala. Arra jirtaa. Oromoo kuni maali dheengaddan bane miti lubbuu dhugaa rabbii. Okay. Username jettanii kan mataa qabatan maal jedhee dhiiramoo dubara. Akkaawuntiin na jalaa. Wadi hattuumoo maal jedhee? Eenyuun jedha miskiina wallaahi. Maal si jalaa badeedha manaa abbaa manaa si jalaa. Haatanii
being able to unleash my true potential in physics. Achi nagar. I could understand the topics taught Achi ganni. in school. Thank you, Mr. Kelvin, for all of your help. Jecha sadu. Warri follow na Everything. His lessons are actually very enjoyable due to his interactive method with the students. na taasifattanii galatooma. Interesting experiments to help us, Na taasifattanii galatooma. which is really what. Jiraadhaa harka keessan fayyada. Due to Mr. Kong's assistance, I've also managed to assist my friends in their physics. Yaa argatu namoota argaan jira.